Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara mahir channel itti baga nagaan dhuftanii channel kana haaraa taatan subscribe godhaa maatii isaa information faayidaa qaqqabeessa baay'ee as keessa waan gadhiisnuu fi haaluma kanaan ammoo ar'allee pilot yookiin ammoo hostess illee ta'uuf maaltu barbaachisa requirement isaa maanfaa akkasuma akkamiin arginee yookaan eessatti apply godhuu dandeenya waan jedhuuf viidiyoon kun deebii quubsaa kan of keessatti qabatedha. Ethiopian Airlines karaa Ethiopian Aviation University tiin waggaa waggaan namoota requirement yookiin ulaagaalee isaanii guutan dorgomsiisuun pilot yookiin ammoo hostess akka ta'an leenjisaa jechuudha. Asumaan namni pilot yookiin ammoo hostess ta'uu barbaadan requirement isaanii as jala laalaa. Fakkeenyaaf namni hostess ta'uu barbaadu requirement yookiin ulaagaa inni guutachuu maal fa'aa waan jedhu yoo kalaalla ta'e tokkoffaa barnoota jechuudha. Barnooti isaa fakkeenyaaf kutaa 12 kan xumure yookaan ammoo kan xumurte yookaan ammoo diploma yookiin 10+2 kan barate xumurte yookaan ammoo TVT kan qabdu jechuudha. Achi ammoo gara umriitti nama requirement namaffaa umriidha. Umriin nama hostess ta'uu fi dorgomuu barbaadu tokko umrii isaa waggaa 18 haga 30 jechuudha. 30 caaluun qabu jechuudha. Inni sadaffaa ammoo dheerinni hostess barbaachisu meetirii 1.5 jechuudha ta'uu qaba. Achi ol ta'uus rakkoon qabu gara achi gad ta'uu qabu jechuudha. Yoo xiqqaate meetira 1.58 jechuudha. Fakkii ammas harkaan yookiin ammoo hiixattee meetira 1.85 ta'uu qabdi jechuudha. Kunis kan inni barbaachisuuf meeshaalee garaagaraa hiixattee fuudhuu fi boorsaa fi meeshaalee garaagaraa tajaajilamaan xiyyaarichaa fi fuudhuu waan barbaachisuuf hiixattee harkee kan kee meetira 1.85 dhaqqabuu qaba jechuudha. Inni biraa ammoo ulaagaan yookiin requirement biraa dandeettii afaanii jechuudha. Innis ingiliffaa jechuudha. Ingilishii dubbisuu, dubbachuu fi barreessuu danda'uu qabda jechuudha. Sababni isaas tajaajilama biyya garaagaraatiin waan wal quunnamuu dandeettuuf afaan internationally kan fayyadamtee tajaajila isaa akka guutuuf waan barbaadaniifidhaaf jechuudha. Ulaagaan inni biraa ammoo taatoo fuulirraa yookiin bakka mul'atu irraa qabaachuu hin qabdu jechuudha. Requirement yookiin ulaagaalee murteessoowwan isaan kanadha. Ulaagaalee kanneen guuttatanaan yeroo airlaayinichi beeksisa baasu dorgomuu dandeetta jechuudha. Yoo ka dabartu taates leenjiin isaa haga ji'a 3 qofadha. Suniin duubatti achumatti dhaabbatichi hojjetaa isaas godhuudhaan si qacarata jechuudha. Kabiraa ammoo namoota pilot ta'uu barbaadaniidhaaf ammoo requirement yookiin ulaagaaleen guutachuu qabnu dorgommiif dhiyaachuuf ulaagaan guutachuu qabnu alfaa kan jedhu halaallu taate umriin isaa waggaa 25 kan hin caalle ta'uu qaba jechuudha. Dheerinaa dhufnu dheerinni dhiiraaf meetira 1.7 ta'uu qaba. Dubartiif ammoo meetira 1.5 kana ol ta'us rakkoon qabu jechuudha. Garuu dubartiif meetira 1.5 gad ta'uu qabu jechuudha. Dhiiraaf ammoo meetira 1.7 sunii gad ta'uu qabu jechuudha. Paaspoortii yookiin ammoo ID kan yookiin mattaawaqaa qabaachuu qabda jechuudha. Akkasuma digirii qabaachuu qabda jechuudha. Digiriin keetis CGPN isaa 3 ta'uu qaba jechuudha. Warra injiinariin ta'iniif fakkeenyaaf yoo xiqqaate akkasuma maatirikii qormaata maatirikii kan keerra ingilishii maasii fi fiiziksii bu'aan qormaatichaa B ta'uu qaba jechuudha. B gad taanaan ulaagaan guutuu jechuudha. Asillee ilaalachuu qabda maatirikii kan kee. Inni biraa ammoo intiraansii kan keetis yoo fakkeenyaaf maatirikiin kan kee English maasii fi fiiziksiin B ni taate intiraansiin sin barbaachisu jechuudha. Yoo ammoo maasiin kan kee kan hin ta'u maatirikiin kee ulaagaa kan hin guutte intiransii keetti deemta jechuudha. Yookaan ammoo sun hin qabaatini yoo maatirikii agas hin qabaatini intiransiin kee English maasii fi fiiziksiin persentii 50 ol deebisuu qabda jechuudha. Isaan kan sadaan yeroo jalqabaaf ani dorgomee ture wanti na mudate tokko jira jechuudha. Innis
mucaa wayitii ka wajjin dorgomuuf turre innis entraansiin isaa 50 olii jechuudha English Maths fi Physics garuu isaan yeroo ulaagaa kan ilaalan yookiin ammoo screening godhuuf deeman sani dokumentii kan keetillee sarara fedhanii jechuudha mucichi maatriik yookiin entraansii kennii jennaan jarjareeti maatriik isaatti kenne jechuudha asii maatriikiin isaa ammoo maasiin isaa siidha achumaan mucichi dorgommii chaanal ta'e jechuudha osoo inni garuu entraansii isaatti kennee maatriikiitti kennu baate 50 waan qabuuf ni darbi ture anammoo gamkiyyaan entraansiin kiini 50 qabu garuu maatriikii kiyya B fi isaa ol waan qabuuf maatriikii kiyya garsiisuudhaan akkasiin dabre ture jechuudha mudannoowwan hedduun na mudates yeroo dorgomutti waan jiruuf kanallee sanii qoodaa walumaa yaana jechuudha inni biraa immoo namoota fakkeenya fiildii injiinaringii barataniif injiinaringii garaagaraa yookiin kompiitara saayinsii fi yookiin maasii fiiziksii fi istaatiksii warra gosa barnoota kanneen barataniif CGPA'n isaanii akka warqaanii 3 osoo hin ta'in 2.75 yoo ta'e gahaadha jechuudha. Kanaafuu yoo requirement yookiin ulaagaalee yaani amma himi kana ka guutu ta'e waggaatti yeroo tokko beeksisii ni ba'a jechuudha dhaabbatichirra dabalataan dokumentiilee kanneen qopheeffachuu qabda jechuudha apply godhuuf dokumentiilee kanas qabatte of qopheessuu qabda jechuudha dokumentiilee natti qopheeffachuu qabdus yeroo apply godhuuf deemtu waraqaa ministirii jechuudha ministirii kutaa 8ffaa is qabachuu qabda waraqaa dhaloota qopheeffachuu qabda jechuudha waraqaa ragaa dhaloota kunis fi ministirii onni isaan gaafataniif umrii kee cross check godhanii umrii sirrii himachuu kan keetii fi kaan adda baafachuuf isaan gargaara jechuudha akkasumas waraqaa dhaloota kanas namni hin qabne jiraatan ganda kee irraa bakka waraqaa eenyummaa kee irraa baafatti achi dhaquudhaan gaafattee achi baafachuu dandeetta jechuudha inni biraa immoo maatriikii kutaa 10ffaallee ofirra qabaachuu qabda sababii isaas akkuma reefu saniin jedhe bu'aa qormaataalee akka maas English Physics waan ati qabdachirra ilaalan jechuudha entraansiillee akkasuma lameen qabadhi deem garuu gaarii qaba jettu argisiisi jechuudha akkasuma tempoo kan kee harka qabachuu qabda jechuudha dabalataan waraqaa eenyummaa kee qabachuu qabda jechuudha yeroo apply godhuuf deemtu bakki ati hidhattus yoo bakka beeksisichitti baay'ee sun hidhatta dokumentiilee kan qabatte yeroo ammoo ka finfinnee taate onlaayiniin galmaa'anii tamuufuu gaafa beeksisaan gadhiisanis waan hedduu waan waliin haasofnuuf chaanaalii kan keessatti ammoo waan faayidaa qaba hedduu waan gadhiisnuuf namni ammoo viidiyoon akkana natti tolaa subscribe godhaan maatii chaanaal kanaa ta'a yoo viidiyoochi isinitti tolellee like godhaa yaada keessan ammoo komentii irraa naagaa guddaa galatooma isin jaaladha ciao